Faraarri jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u. Obboloota koo akkam jirtu nagee jirtu baga nagataa ta'an isiniin jedha. Inni nagatti nu eege yeroo kanaaf sa'aatii kana nuuf kenne gooftaa haa galatu. Gargaarsa waaqayyoof jaalala waaqayyoo taanaan gargaaramne bara kana yeroo kana sa'aatii kana maatiroo sekendii kan arganneerra. Namoonni baay'een carraa yeroo kana argachuu hin arganne danuun isaanii jiru. Hiriyoonni keenya maatii keenya keessaa firoota keenya keessaa garuu waaqayyo nu gargaaree haalota baay'ee rakkisaa keessatti dhaloota abdii kutatanii du'aaf boorwaatan keessatti bara gara jabinni baay'ate keessatti bara jibbaan baay'ate keessatti bara duuti hammaate keessatti bara balaan garagaraa baay'ate keessatti waaqayyo nu gargaaree yeroo kana nuuf kennu isaatiif galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u jedha. Baga gargaaramtanii guyyaa kana maatiroo sekendii kana bara kana du'aa ka'uu gooftaa Yesuusitiinis ittiin isiniin jedha. Barichi immoo baroota hundumaa lakkaa adeema. Nun immoo yeroo waaqayyo nuuf kenne biyya lafaa kanarra jira. Nun immoo hamma waaqayyo biyya lafaa kana nu kaa'e yookiin hamma dhimma nurraa qabu tokko biyya lafaa kana keessa jiraannee ni darbina jechuudha. Inni hin darbine sagalee waaqayyo jiraataadha. Sagalee waaqayyo jiraataa Kiristoos karaadha, dhugaadha, jireenya jennee warroota Kiristoos karaadha, dhugaadha, jireenya jedhanii itti namannetti dubbachuun keessan gatii guddaa qaba. Isa dubbattaniin immoo dhaabbanne jireenyicha bara baraatiif akka qophoofnu waaqayyo hunduma keenya nuunaa gargaaru. Obboloota koo, hiriyoota koo, maatii koo, firoota koo kallattii garaagaraa keessa jirtan haalli jireenyaa isin walirraa nuuf faffageessee jireenyichuma jiraachaa jirru keessatti waaqayyo nu gargaaree guyyaa kana nuuf kenne gooftaa haa galatu jedha. Baga du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoositiin isiniin ga'e isiniin jedha. Yaa'anii keessi koo gammachuu guddaan guutameera. Maal akka dubbadhu maal akka dhiisu badaan harkaa badaa yeroo akkasii jechuudha. Obboloonni torbee kana fuula miidiyaa garaagaraa irratti Kiristoos karaadha, dhugaadha, jireenyattanii dhugaa ba'aa turtan gooftaan bara keessanaa. Kiristoos karaadha, dhugaadha, jireenyattanii dhugaa ba'aa turtan gooftaan bara jireenya keessanaa eebbisu. Eebbifamaa jabaadhaa ittiin dhaabbadhaa hamma gaafa waaqayyo dhufee biyya lafaa kanarraa kontiraata keenya fixannee fuula isaa deemnutti sagalee jiraataa, sagalee jireenyaa, sagalee abdii, sagalee dhugaatti qabamnee akka jiran waaqayyoon hunduma keenyaayyuu nuunaa gargaaru. Karaan gara jireenyaatti geessu tokko qofa. Biyya lafaa kanarraa dhugaa soba isa jedhamudha. Dhugaan immoo Kiristoos. Karaan biraa karaan ittiin daandii milkaa'inaa, karaan biraa karaan jeenata ittiin galan, karaan biraa karaan ittiin guddatan, karaan biraa karaan ittiin mul'atan, karaan biraa karaan nagaan jiru hin jiru. Haalli keessa jiru naga fakkaachuu danda'a. Garuu mana Kiristoos keessa jiru keessatti nagaa guddatu jira jechuudha. Baga waaqayyo isin gargaare. Baga du'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan bara kanaatiin ittiin isin ga'e isiniin jedha. Isin jaaladha. Warra bara dhufullee ittiin gahee oolmaa waaqayyo dubbatu nuuna taasisu. Guddaa immoo isin jaaladha. Guddaa immoo isin jaaladha. Guddaa immoo isin kabaja. Ana obboleettii keessanidha. Obboloota kanaan dura haalota garaagaraa keessatti tarii yaadni koo, dubbiin koo, poostiin koo, koomentiin koo ergaa nan dubbadhu gaariidha jedhee dubbadhu gaaruu haadha isin gufachiiseeru yoo jiraate karama kana carraa kanatti fayyadamee dhiifama isin gaafadha. Namni ni dogongora. Nama foon uffateedha. Qulqulluun Kiristoos duwwaadha malee namni qulqulluudha hin jedhu inni nu cubbamaadha. Sagalee waaqayyoo haalota garaagaraa keessatti namoonni natti qabamtan yoo jiraatan dhiifama guddaa isin gaafadha. Kanarra kanafe guddaa isin jaaladha. Guddaa isin kabaja. Waaqayyo bara keessanaa eebbisu eebbifamaa darbaa jiraadha isinin jedha. Maqaa keessan isin eebbisuun lamoota hundumaa danuudha. Amantaa feete keessa jiraatte guyyaa kan argachuu keetiif waaqayyoon baga si gargaare isinin jedheera hunduma keessaniinuu. Garuu osoo yeroo hin jiru oduu sa'aatii qabdan oduu guyyaa hin jiru gara Kiristoos. Oduu yeroo qabdan oduu aduu hin jirtu. Oduu fixeensi lafa ganamaa hin badin karaa gara jireenyaatti jireenyicha keessaniif biyya lafaa kana keessaa inni foon ofii gammachiisee jiraachuu danda'u. Hatee, hamatee, ejjee, qabeenya namaa saamee, dharaan, sobaan wantoota garaagaraa fayyadamee foon ofii gammachiisuu danda'a. Kun immoo jireenyicha miti kiraadha. Namni mana kiraa jiraatu gaafa abbaan mana keessanaa bahee jedhi baha. Gaafa bahee immoo iddoo dhaabbatu dhaba. Mana hin qabu gatii ta'e. Har'uma waan gochuu qabnu beennee jireenya bara baraatiif of qopheessuu qabna. Isinin jedha. Guddaa immoo isin jaaladha. Ati Kiristoos hin qabaattee jaalalli dhugaa maal akka ta'e hin beektu yoo ta'e kun waa hin baasu. Guddaa immoo isin kabaja. Jaalalleen isiniif qabu danuudha. Guddaa isin kabajaa, guddaa isin jaaladha. Gooftaan bara keessanaa
Isa tu me da be, ito arsa sa